السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما هركفونه هرا آبي بريدو تكوني سني فيديو في آبي تيك توكي في فيسبوك واتساب إيمو غالاري ونما فيتني سورة كيسن يعني سورة كيسن يرا كيسني يوكي سورة جال اللي كيسن يرا كيسني يوكي سورة دا كيسني سوما فيتني ركعتني maqaa isaas jalatti maqaa keessatti jijjiiratan aappinum isa Facebook jedhu barreessanii isa TikTok jedhu balleessanii TikTok balleessanii suuraa keessanii maqaa keessan gisee isin gadhiiftanii isa TikTok isin geessa Facebook isin geessa WhatsApp isin geessa Imo isin geessa kana jaalallee keessa irra kaa'achuu fedhanii waan feetan irra kaa'achuu fedhan wallaahi bareedduu si dassetti kanaafuu nama hunda biraan gaa like tuqaati nama hunda biraan gaa follows godha subscribe godha wassalaamu alaykum yoo isinii ta'e dirqii miti numaan gama aappichaa isin dabarsame mee fakkeenyaaf riyoo shaafii jedhu kan argattanii miti waggaa tokko fangachuu kaasame maanni inni kun riyoo shaafii jedhu argattanii Facebook jechuudha riyoo shaafii suuraa argattanii shabakaadha xiqqoo dhiifama yoo Facebook kiyya riyoo shaafii argattanii mee dubbattan deebi'a afwan kunoo riyoo shaafii jedha garuu mee aappicha keessa deemee isin agarsiisa aappiin kunootti pilaastora keessa argattanii aappii kana waggaa tokkoof akkana gachuu kaasnaa akkanatti nuu fidaa kunoo maqaan isaa kanuma pilaastora keessa argattanii garuu YouTube kiyya jalaa buufadhaa isin immoo liinkii qabadhaa isa isinii wayya YouTube kiyya jalaa buufadhaa طيب mee obsaan eegadhaa warri TikTok isin irratti dhaabbate YouTube irratti dhaqa kunoo bakka eda'uun eksiin guddaan jirtu gama harka bitaan waggaa tokkoof gachuu kaastanii kana booda bakka fakkeenyaaf akka liinkii kana argattanii miti waggaa tokkoof akkana gachuu kaastanii ana amma maal godheen isin agarsiisa TikTok godheen isin agarsiisa yookiin WhatsApp namni tokko immoo tuma viidiyoo ilaalee hin fixinnaaf hin galle jettanii barreessanii warri gaafatan wanti isin gaafatan cuftini YouTube jala jira irra deddeebi'anii gaafataa jirtanii hedduun keessan akkanatti isiniif mara hin tura garuu dhiifama immoo nan dhaabee viidiyoo deebi'amee hanga inni dhufutti dheerata waggaa akka manaan na'a ture akkanatti isiniif fida amma ani immoo Facebook suuraa kiyya irratti agartanii miti WhatsApp godhee isin agarsiisa yookiin TikTok godhee isin agarsiisa taa'ee mere TikTokiin akkasini galu yeetanii TikTok kun argattanii miti TikTok kana gatti qutanii asirratti isinii bahee bakka eda'uu gubbaa geengoon akka waggaa tokkoof gachuu kaastanii an amma suuraan filadhee dhufa isinitti mul'isuuf an dhoske tayyib suuraa eenyuun godhee isin agarsiisa suuraa Ordogaan kana godhee isin agarsiisa yoo Ordogaaniin kana godhee isin agarsiisa asirratti onnaa baaseera asirratti ol baaseera akkuma argattan Ordogaaniin akkanatti bareeffattanii jechuudha sana booda bakka raayitii kana argattanii miti waggaa tokko kan gachuu kaastanii asirratti isinii bahee miti bakka inter app name jettu kana irratti akkas argattanii miti maqaa aappii maaliin barreessaa riyoo jedheetu sila riyoo shaafii jedheen jira miti riyoo jedhee onnee bira kaa akka isiniif galuufani onneen bira kaa gaafii alaabaa Turkiyaa waan feetan barreessanii isin suuraa jaalallee keessan irra godhachuu dandeessanii waan feetan irra gaalaarii keessa waan hunda aappii hunda akkanatti dhoksuu dandeessanii bakka isii gadiyaan xiyyatti qabe kana dahaan argattan miti waggaa tokkoof akkana gachuu kaastanii bakka aadiyettu kana akka tokkoof cuqaastani tayyib kana keessaa baaname amma fudhateera jechuudha amma tayyib Ordogaaniin isinii barbaada amma kunoo argattanii jaalalle riyoon kun Facebooka mee riyoo kana keessan seename Facebooka jechuudha baqqaan jaalallee koo jedhee onnee bira kaa'e kan numeerii suuraa numeerii kana biran seename WhatsAppidha jechuudha numeerii kunoo WhatsAppidha jechuudha tayyib riyoo onnee bira kaa'ee alaabaa Turkiyaa bira kaa'e kan amman godhee isin agarsiise TikTokiin keessa seename kunoo TikTokidha jechuudha obboleewwan kiyya kana aappii intanaa jalaa buufadhaa wassalaamu alaykum